hiriyanki yatiruutu jira waan nama arzii keessatti ta'aa jiru kana keessatti nama du'e jira namni anaa foonii jechuun ila ka dirqama oromummaa du'o osoo hin taane akka foonititti rakkoon tun manaayyuu nu galtee mana nu galteetiniin durbicha kiyya ka horii wajjin eenee guddannetu du'e waan kana keessatti kama anaan hiriyyaa mucaan adaadaati yaa jechuun isin galee maqaa asirratti meeshiin gochuun barbaadu warru taaziyarra jira warri keenya isin galee miti nuti akka oromootittuu osoo hin taane qeeyyuu nu galtee nama yoo dubbanne sagalee nu ta'u sagaleen keenya kun bira ga'u dhabne jaran al jala teettee soba jettaati si galeemi ani akka mataa kiyyaatitti nama rakkoo foon kiyyaati miti rakkoon saba kiyyaa laalessitu gara dubbadhu dhabeet akka itti dubbadhu dhabee cal'isa warri mootummaallee xiiqii ummata kanatti haloo baya warri bosonallee ummata kanatti haloo baya ka dandeettuudhaani jennaani gowwaan galee jaartii dhaanee jedhanii santaane sini galamiti ka dandeettuudhaani jennaan gowwaan galee jaartii dhaanee jira jarri guddaa ofii wal sodaata gizee warri mukaa deebi'e milishaan dhuftee ummata mataa keessa turti yeroo milishaan gamana godaante warri mukaa dhufe jara kenna dhaggeeffadha ummanni kuni ummata nagayaati ummata siyaasa irraa bilisaati ka qeerraa buqqiftanii mana irratti gubdanii qabeenya jaraa saamtanii deebitanii akka waan ummanni arsii jibbaa amantii qabuutti alagaa irratti duula baasiftan duula maqaballeessi ummanni kun qabeenya ofii dhabeet manarraa buqqa'eet bin akka bineensatti mukatti galeet muka jalatti dhaleet harki irraa citeet baxaabbaxanii yuuriyaa fi daappii obaaftanitti akka waan ummanni kun jibbaa amantii qabu akka waan arsii qoo keessa islaamni qofti jirtu beeta kiristaanaa guban jettanii dhugaa jarallee awwaaltanii dhiiga jarallee awwaaltanii qabeenya jarallee barbadeessitanii olola irratti oofifaa jirtanii jechuun ila aangoon ergisa aangoo fi qabeenyi fayyaan sini galee aangoodha qabeenya fayyaadha ergisa sirraa deema kun yegizaawii no Mililikka Itoophiyaa kan keessatti humna qabuyyuu osoo lubbuun jiru dhudhuufee du'e dhufuu qabatu hin danda'u gidee deemu akkatti wannoo mindinoo ka akka gaangeessan bilbila fuulduratti ka daa'imaan baatan kana maal jedhanii ka daa'imaan baatan waan daa'imaan beerri baattu kun maaliin waan daa'imaan baatan biyyatti kalloo hodhaniifit kaxorratti qolkee godhaniifi gizee deemu shak xar yaa deemaa ture Mililik ka humna qabu guddaan sun jechuun ka ummata harkaa fi harma irraa cire Haile Sillaasee dhufe inni illee hin kute Dargi dhufe inni hin kute Mallasa dhufe hin kute Haile Maarami dhufe hin kute ati illee hin kutta yookaan jiruun gadhiifta yookaan du'aan gadhiifta taraadha yegizee guddaayino ka humna qabu zalaalam jiraata rabbi qofa aangoo fi qabeenyi ni darba fayyaan ni dabarti kanaaf isin warri bosona keessa jirtanii fi warri aangorra jirtanillee ilmaan abbaa tokkooti ummata kana irraa dhalattan ummanni keessan jibbaa keessan hin qabu maqaa keessanuu hin beeku edee baxaam yaasaazzanii maal wanni nagadiisu maal ni beeytanii ana hunda caalaa wanni nagadiisu maalni ummanni kun siyaasa hin beeku jara hin beeku waan deeggaruu hin qabu yoo gibira fidanii gibira kafaluu qofa deeggarsa hin kennuu qofa homa jarri jedhanii hin kennuu malee waa takka hin beeku tisaas kalaa hin hojjennaan kennu ummata miskiina marfuu halqalam jedhanii warra akkanaa kana marfuu halqalam jechuun hin beeytanii afaan arabaatiin marfuu halqalam jechuun beeytanii afaan arabaatiin
ummata diliin qabne hiwwa minim waa takka beeyne jechu waa takka kan beeyne ka ayyaa fuudhee hunduu ana aabbadha jedhee ka dhufee ajaje waan harkaa qabu itti kennu ummata miskiina akkana kana warri qawwee qabu ka bosona jiru ka aangora jirullee dararaa jechu ayaatazzinim udhugaan ummata kana wallahi dhiini ummata kana galaana ta'e isin nyaata ummata miskiina kana dhiisa ummata miskiina kana dhiisa bilis ummanni kun waa takka hin beeku anamma fakkeenyaaf akka naannootitti dhalataa arsiiti ollaa mana kennaa kiristaana jira wallahi abbaan kiyya sheeka imaama gandaati ollaan kenna kiristaana nuti yeroo ayyaana isaanii achi deemnee wannoo kana nyaanna mindinoo mibbaaloo qixxeemoo mindinoo haphii takka jira ta eelee farat irratti tolchan maqaan na jala badee amma dullumaa wajjin daaboo miti haphii wayitu jira ta yeroo masqalaa godhan ta yeroo sanuuyyuu gidee wannoo aga cabduu siin kennan bittillee cabduu sii kennuun dhoogara milikkata cabduu isii sii kennuun hin ta'u akkasitti irraa baasanii kiisii keessa kaayattee guyyaa bakka horii eenyutti qaccee kana madabaraa warra jala hannee foonee dhukaasaa oollee bittillee san bakka horii eenyutti dhadhaa fi waan garagaraatiin sii tolchanii akkasiin nyaatta. Ani ka abbaan kiyya sheeka jechuun halkan hooyyee deemna mana islaamaa mana kiristaanaa mana hundi dhayna birrii walitti guuranneetiniin addaan qoodamna dhumarra gaafa masqala gubaa addaan qoodamna ummanni kenna ka isin amma akka waan amantii tokko jibbuu amantii tokko qofa qabuu godhatan kun sargii yoo warra ollaasan kiristaanni fuudhe islaama ollaasanillee waamet akkaataa baay'ina isaaniitiin yoo kiristaanni irra baay'ee ta'e sangaa qalet ka islaamaa kana hoolaa bita yoo baay'inni walqixa ta'e lamaanuu garagaratti bitanii kiristaanillee asii qalate islaamnillee asii qalate nama waxii godhuu beeku fonciruu beeku hunduu itti maddabatee jechuu daanyaa kushiinaan jiru biyya keessan daanyaa kushiinaan jiru beerri wannoon tun hin jiru ta mindinoo mittibbaaloo gursumeettiin faa nyaata gursumeettiin faa sirritti nyaatti bakka sargiititti gursee tana warri kushiinaa keessaa nyaata jiru sirritti xiqqicha yellam naannoo keessan hin jiru maal isin oromoo miti isin galee miti ka islaamallee nama godhate ka kiristaanillee nama godhate akkasitti hunduu wal biratti sargii nama tokko dhaqan already sargiin ka nama tokkooti gorra'uu qofaatu addaan isaan baasa kun immootu sobaa miti dhugaadha arsii keessa islaama jira kiristaana jira waaqeffata jira pheenxe jira ortodoksii jira hunduu jira hundi isaa jira hunduu wal jaalata cikki isin beeytan kana quban qabu ummata gizee hojii wal gargaaru gizee sargii walit dhufu du'aa fi gadda adda gammachuu fi gadda adda qoodatu kana akka waan achi keessatti amantii takkittiin qofa jirtu no akkasii miti yeroo beete kiristaana ijaaran ka islaamaa birrii kenna yeroo masjiida ijaaran kiristaanni hoolaa qabu kenna kiristaana kophatti masjiida ijaarte jira ijoolleen kiristaana ta masjiida kophatti ijaarte jira arsii keessa kiristaanni miti ani erga biyyarraa baay'ee waggaa 25 yeroo hunda warra keenya kana iyyafatu ijoollee kiristaana ta waliin baran ta waliin guddanne wallahi gizee warra keenyatti bilbilaan haa ta'u ijoollee islaamaa ta abbeerota kiyyaa caalaa ijoollee kiristaana ta ollaa keenya ta waliin baranne ilaa ammaan tanaatitti jechuudha hagana wal jaalata namni hagana wal jaalata maqaa isaanii meeshin gochuu hin barbaadu warri haga ammaa asliin nagaya qaba maaliif hin galle jedheetiniin na iyyaafatu wallahi ijoollee hiriyoota kiyyaa ka kiristaanati angizee asirra sirbu dhageenne isaa fuudhe sirba kenna caalaa ka jiran beekaman jaraan saahiba mana barumsatti jaraan saahiba amma sirba shawaa kana bar an takka hawaashiin asin baane gizee sirbu kanneen mana barumsatti jaraa wajjin waan lafa dhiituufi bar gizee gixmaa kana gizee mana barumsaa cufatu maali jedhaniitiin torban keessa waan baratan tokko isin gala miti wal danda'ee waliin jiraata isin gala miti so ummata akkanaa kana akka waan arsii keessa namni amantii wal jibbu akka waan nu caalaa nuyi achi dhalate hawaasa caalaa beeytanii baadhe
dhaqanii ummata miskiina qe'ee irratti buqqisanii Amaara irratti polotikaa hojjechiisanii jechuudha. Lubbuu nama 200 irratti polotikaa hojjetanii jechuudha. Kana gagoru qaama mootummaati. Kaalkan daruu qaama biraati. Wanni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Rakkoon amman ummata keenya irratti deemaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Hin barbaannu nuti. Waan akkanaa hin barbaannu. Isinii galee miti. Tokko kana isa lammataati. Ummanni keenya ka qeerraa buqqaatee muka keessa cicciiftu kun yaa akki machaa kee qara dhukkatitti dhufe ofirraa gombisi abboo danda'aa hinatti ni ay machim. Isodaatina baqa lubbuun hunduun hin baatu ka mana keessatti dhufe akka hoolaa cicciiftee viidiyoo ofii waraabin inni maayimmachi paartii heeno. Rakkoon hin jira hin beeyna garuu akka hoolaa cicciiftanii deemtanii ummata viidiyoo waraabina. Diina qe'ee keessatti dhufe ofitti dhiisin bakka du'aan ooltu sila. Du'aan ooltu miti ajjeesi du'idha. Ajjeesi du'i. Du'aa jirta akkattu calliftee afaan qabattee du'aa jirtaami qaama hidhatee sitti dhufu ajjeesi du'i. Maal jechuudha indee? Haguma fedhe maan taane waan silaa bilaashittuu biraa buqqaa jirta qotiyyoo tokko gurguradhuutin kilaashii bitadhu. Kilaashiin 40 qotiyyoon 60. Andi barashitna andi kilaash giza. Duuti sirraa oolaan jirtuudha nama katiin jaaru. Ka biyya jiru ka ati filatte si quban qabu. Ka si bulchuuf deemu si dhiisaan jiru. Galatan qabdu ati. Ka biyya bulchullee si ajjeesaa jira. Ka biyya bulchu guyyaa si ajjeesa. Ka biyya bulchuuf deemu halkan si ajjeesa. Lamaanuu si diina keeti. Lamaan jaraatu warri hidhate ummataaf diina ummata qulqulluuf. Diinni adii fi gurraachaan qaba. Sinigala miti aniina akka nama lamaan jaraatu ka biyya bulchuu fi ka bulchuuf deemullee hin deeggarretti diinni adii fi gurraachaan qaba. Tokko kana isa lammataati. Isa lammataati. Kolkoleen asirraa ummata gargaaraa jettee ummata kabajaa qabu. Ummata miskiina kabajaa irraa fuutee ganda keessa deemtee viidiyoo waraabdu. Arsiin bal'aadha. Aanan tokko yoo buqqa'e aanarra ummanni deemee walaa hiru. Yoo gargaarre akkuma ganda kaan akkanumatti ganda akkanatti buqqa'inee gargaarre matarra deemtanii viidiyoo irratti qabdanii nama 15 ummata hawaasa guddaa aadaa fi safuu beeku kana jechuudha. Safuu beeku kana viidiyoo ittiin qabina. Birriin 500 kumni takka ati guurtu siifuu homaan gootu nama 10,000 nama 20,000 miti. Maal jechuudha isin hin dabbaru. Haadha abbaa keeti viidiyoo itti qabdee beekamtii barbaadda. Ati ka biyya namaa teettee rabbi isin dabartin birrii ummata kana guurtee ittiin duroomta. Na'al diina saroota. Xiqqoma osoo ta viidiyoo itti qabduun haadha ta'e osoo taate garaansi danda'a. Abbaa kee osoo ta'e ayyaataatti baachuu mande. Nuti gargaarsa meeqa godhaa ture takkaa nama rakkataa viidiyoo finne asi akka hawaasatti ka buqqa'e itti qabnee beeyna. Maal jechuudha? Horiin kunniin jarru gargaarsa sammuu isin barbaachisa. Baktiiwwan ammaa nama gargaartani. Yoo namni isin jalaa callisu tirfiin haa ta'ina. Ummata gowwaa kana aslii waan beeku jette. Ushaa. Ani wallaalallee ta'u takkaa ganda meeqa gargaarsitee beekaa. Ganda san akka buqqeetti viidiyoo itti qabee dhufne. Maallee ganda gaafa uummanni sirka akka jirutti gandi meeqa gubatu dhufne mana gubataa viidiyoo uummata bosona keessa jiru isin garsiifne. Neetworkii dhabaniiti. TikTokii dhabaniiti moo beekan ganda sanii dhabameeti. Hayaa waan jedhu jira. Kabajaa waan jedhu jira. Waan dho'ifatantu jira. Waan mul'isantu jira. Jasbaawwan. Idamichatti garaa rootoo ka ruurriin garaa guuteenu baaba nuraddiin kayyanii karfa hattu. Isa yoo namni dhukkubsate koomishinii barbaadutu enkene daanee si jammar. Namni mootummaa deeggaru. Qaamni mootummaa deeggaru kamuu uummatarra harka kee kaase. Kalbi. Basaasa. Asiin mootummaa kiyya ani miseensa mootummaati jechaa kaati maallaqa fidiyattuun hin jiru. Mootummaan kee yoo ta'e mootummaarraa fuudhii gargaarti. Na aldiinak wasak. Sitti maatillee warri kolkolee mana madaamii teettu warra mootummaa deeggaruu fi paartii siyaasa miseensa badhaadhinaatitti birrii keessanii kennina. Hin sobdi. Hin sobdi. Ka isiin deeggaru saniyyuu ka uummata fixaaru. Sitti maan wanta feete fidi karaa sii ta'e situ beekaan adii kana sitti abbaa jala deemtu laalladhu. Ka biyya bulchaa jiruu fi ka aangoo qabatuuf deemullee xalaata ummataati.
dhugaan jiru kana fudhadhu sii ta'u hudduu harreesseen yaa waa takka sii gochuu hin danda'u as jala deemtee natti hin boo'in natti hin iyyin asliin homaan beeku miskiina gowwa ani waa takka naa godhitiin jedhaan jiru akka rakkootti rakkoon nutti gale waloon nutti gale ummata keenya bira dhaabbachuuf uf qulqulleessuu qabda iyyaan daandii shaaddaame jechuudha. Ganda sammaarree ta'e maal abbaa keetiiti eenyu waa gootee beektati ufuun jijjiirre eenyu gargaartee tiriin eenyu rakkoo baaftee beekta waggaa kun asirra jiru kana si'uu gargaarsa si barbaachisa teetifuu waan kiraa manaa kafalattu hin qabdu hattu birrii ummataatiin tokkocha abbaan qabu gurgursiiftee garaa baaftee ati barandaa arabaa jala teettee gidaara arabaa keessa teettee qabsaa of gooti ushaa iyyaan daandii addaame. Keessattuu ijoolleen keenya naannawa arsii bahaa kun gara diidaa kun bakka amma rakkoon jiru kun jirtan warri akkaawuntii nama dhibbaan bantan ummanni keenya akka gargaaramu barbaaddanii nama jabaa ummanni beeku nama maqaa nama sadiitiin bana akkaawuntii fida waa takka kadhaa isin hin barbaachisu fuula sadaqaa yoo taate ana qaba kaalkan tokkotti miliyoona guuru birrii walitti isinii guura akkaawuntii fidadha deemaa ummata gargaara haala wasaalan karaa ifa bilisa kaachi naqabi as naqabiin qabne deemaa keessa waliin mari'adha akkaawuntii oromoon guutuun amantu banadha akkaawuntii fi namoota akkaawuntii ittiin bantasan fidaa kotta ila ka birrii natti kennii hin qabne jechuudha. Isinii galanii ani birrii haqa isin barbaadanii isinii guuruu haa dadhabu. Aniin gowwaa jettanii isin tuffattan kun mee haa guuruu dadhabu. Feetan miliyoona 10, feetan miliyoona 15, feetan miliyoona 100 ta'an haqa isin barbaadan isinii guuru. No problem. Ani isin bira diida'oo biratti gowwaadha malee ummata kan biratti dooktoriidha. No takka rakkoon takka hin jiru. Isin biratti gowwallee ta'u qe'ee nabii keenya funtaane no problem. Akkaawuntii amanamaa qofa fida. Akkaawuntii maqaa nama sadiitiin nama ummanni amanuun banaa fida. Sadaqaa akka itti guuran hin beektan nurratti dhiisa. Ormaafuu guurraa wanni isinii guurruuf hin dadhabnuuf hin jiru. Isin taaziyaa namaan dhayitan, sargii namaan dhayitan, gammachuu namaan dhayitan, gadda namaan dhayitan eenyu isin beeka. Nuyi ka bakka hunda seenaa oolu harka namarraa qabna harki kennaa haa galu rakkoo kana keessa. Ka ganda nama hundaatti iyyaa ture nuyi harka ka namarraa qabu. Kun rabbiin sodaa nuu kenna, kun hawaasa san kabajee kenna, kun harka kenna galcha. Deefoon hundi wal geechee nama shaqqabattee gargaarta nyenyenye jetti. Ximb. Hai. Qabsoon irraa kompilinki sheer goraabbo gadhee yoo jala kana asliitti kirutti qabne jettee wannoo riippoorti godhati. Eegaa kun amma dubbii badaa hattoota biratti hattoota gororoo ijjataa irraa kompilinki godhati. Asumaan lolaa asii kolfa hin gubadhaa baran garaan kiyyan hin danda'u. Waan namni godhu kana gizee ilaalu hin gubadhaa. Ayin machinyim. An akkaataa itti nama shawwadan kana hin beeku. Ani hiriyoonni kiyya miidiyaan kanatti maali na caalan beekan wanni hiriyoonni kiyya na caaluun na caaltu mani beeytanii ummata gowwoomsitee qaffaluu qofu ani qaffalaa hin machinyim hin danda'uwan bakka keessa kiyyan dandandenne ba an nama faaxee mana madaamii kana bar viidiyoo itti dawwalee irraa kaasuu sodaatu baran miskiina rabbiiti ayma ija dhiibateetu namni nama qaffalu kun maal jechuun isinii galee kanaaf akkaawuntii nama amanama maqaa nama sadiitiin fida warra akkaawuntii jiru hundisaa dileet haru tokko yoo karaa kennan malee hin ta'uu jedhan nuti ummataa sagalee taana isin akka gandaatitti wal gargaara akka oromootti yoo ta'e akka oromootti namni beekamaan maali arsiin oromoo raadda akkuma ganda biraatti duraan gargaaramaa turetti si gargaartin si ta'an hala wasaalan si ta'uu baata akka gandaatitti wal gargaaruu dandeetta afooshaa maal tokko shanee ijaarama qabaatu wal gargaaruu dandeetta akka duraan ummata biraa ganda biraa gargaarsaa ture si gargaarra maaliin addaati rakkoon kama ganda biraatti waggoota lamaan darbe galasitti gale bakka akkasi ishii walii galle yaadni kiyya bakka isinii ta'e keessaa fudhadhaan bakka isinii ta'e iskrool godhaa bira tara akkasi dubbii nama guddaa bakka mataatu taatuuf hadiisa isinii ta'u keessa fudhata tokkoffaa wanni isin keessaa fudhatuu qabdan miseensi garee kamiituu ummata gargaaruu birrii kennachuu yoo ta'e malee birrii walitti qabuun hin ta'u. Fedhu miseensa warra bosonaa ta'a, fedhu miseensa warra biyya bulchuu ta'a.
مالف غاندا وفي سنفدا غاندي لمانو أمتا كان عبدينا أمي سنغلا أرغتني نبكي غاندي كل لمانو غاندي قوي أركاك أبو لمانو أمتا نغيات في دينا والروان كان الرا بلسان كموتو مالله هندقر كورا مكان له هندقر توقع باكاونتين والرجال لمانو دقر تنوازا كان الرا ردني يوكي ثكيثني كنتني سنرافون